gabaabaa rabbii waaqayyoo dhageenyu isuma lakkoofsa tokkorra jiru waaqayyoo boru waan gaarii godhaa isa jedhu. Ameen. Mee walii keessatti waaqayyo boru waan gaarii godhaa jedha. Amma booda baafnee waaqayyo boru wanta gaarii sii godhaa jedha. Yesuus bara baraan gooftaa. Waaqayyo yeroo hundaa gaarummaatti isa bira jira. Amma garuu boru godha isa jennuuti inni walii wajjin dubbanna. Yeroo tokko dubbannee rabbaa yaadattanii paasterii tokkotu tajaajila deemee yennanni galuu turu mucaanii abbiyyee machii maxaan nagee maxaan yoom dhufaa bor dhufaa abbaan koo yoom galaa bor galaa otumattuu mucaan guyyaa tokko nama kaate immammaa bor har'a ta'eera miti har'a dhufuu jira jira innatti bor jedhaa turte borii ati jettuu har'a ta'eera waan ta'eef maal ta'uu qaba abbaan koo har'a dhufuu qaba kanaafuu boritti dhaquu hin danda'u dubbiin kun ameen. Asirratti waaqayyo bor wanta gaarii qaba. Jireenya keenya keessatti bor kan jennu tokko asirra kan jiru sa'aatii boriiti. Asirratti ilaala. Jireenya keenya keessatti immoo abdii qabna bor naa darbinnaa. Gadi abdii namni rakkina keessa bor naa darbinnaa. Inni qofaa jiraatu bor akkas ta'innaa. Yeroo maatiin koo biyya jiran immoo iyyuudha. Gaaf tokko obboleessa bobbaasaa wajjin galgala wookii deemu. Maal egaa waluma wajjin wookiitu deemu kaasan nannan. Amma waaqayyo bor tokko maatiin nu dhufanii atis maatii godhatte ijoollee fa'aa godhannee akkas jennaa wookii deeman namatti tolaan jedhee. Kaasaa nama tokko tokko dubbata hin ta'e inni sun jedhee. Hin ta'e inni sun jedhee jechuudha. Waaqayyo wanta gaarii ol bira. Iddoo kana irratti kan dubbatamu magaalaa Samaariyaatu warra Sooriyaatiin marfame. Boqonnaa ja'a lakkoofsa 24 qabdanii ilaaluu dandeessu. Magaalaan sun yoo marfamtu rakkina guddaadha. Iddoo itti seera keessa deebii boqonnaa 28 keessatti waaqayyo akkas jedhe. Yennaa naa hobbomamuu diddanii isinan eeggama jedhan saba Israa'el. Yennaa naa hobbomamuu diddanii isinan eeggama eeggamsa inni barreesse achi keessatti jiru keessaa maal jedhaa? Beela guddaan isinitti gadhiisaa jedha. Dubartiin saalfattuudha jedhamtu. Dubartiin kabajamtuudha jedhamtu. Dubartiin mana isheetiif amanamtuudha nama guddoodha jedhamtu. Hanga mucaa ishee dhoksitee nyaattutti beela isinitti gadhiisaa. Na dhaga'uu qabdu nan dhageessan taanaani waan akka kanaatu jira jedhee jedha. Israa'el rakkinni baay'atee gaafa magaalaan marfamtee warri keessa jiru risoorsii keessaa nyaatanii fixanii wanta magaalaa keessa jiru everything nyaatanii fixanii baay'ee kan nama gaddisiisu namni akka makka ta'e hin beeknu like kanibalizim kan jedhamu amala namni nama nyaachuu aadaa warra paagaanii keessa jira. Gaafa bala dhabanii amala warra paagaan yookaan warra waaqa hin beekne godhatanii ijoollee nyaatan. Istarabal waan namni godhu miti. Amala warra ormaa fudhatanii akkuma isaanii nyaannatanii kissii wal qasaasanii iyyuu mootii irratti himatame irratti hundume. Jennaan akka jedha boqonnaa ja'a gara dhumaa irratti gara irratti akka jedha mootichi Elsaayii ajjeesuu qabnaa. Mataa Elsaayii irraa kuchisiifna dheetu namicha tokkoon fiigii dhaqiitii har'a mataan Elsaayii yoo irra bula ta'e waaqayyo akkas naa godhi waaqoliin kana naa godhan jedheetu jedhe. Elsaayii immoo jaarsolii wajjin mana keessa jira ture. Ilaa akkas jedhe namichi lubbuu hojjeesuudhaaf mataa godharraa kuchisiisuudhaaf nama ergeera. Waaqayyo akka namni nama balleessuuf jedhu dhufaa jiru natti meera jennanni dhufu balbalatti cimsaatiitti naa cufa. Balbalatti cimsaa qabaa malee namicha kanatti hin dabarsina. Isa booddee maaltu taa'ee gooftaan isaa isa booddeedhaan dhufa. Wanti waaqayyo hojjechuu barbaadu yeroo gooftaan isaa dhufu nan dubbadhaati narraa dhowwaa namicha sana ajjeesuu dhufe. Booddeedhaan mootichi dhufee akkas jedhe. Elsaa'iin akkam jedhe sitti fakkaata. Ilaameen naan eenyaan aareetu sab tokko waan dubbata wallaan dhubeetuuti. Wanti ta'e kunoo waaqayyo biraa dhufe anammoo waaqayyo irraa maaliin eeggadhaa jedhe. Tokko Elsaa'iitu jalqaba raajii dubbata. Elsaa'iidha dhaggeeffadhaa eessarra ture boqonnaa ja'a lakkoofsa 23 walitti 23 too dubbiftanii baratti Elsaa'ii warra Sooriyaa yennaa isaan lola dhufanii yaa waaqayyo ija isaanii jaamsi jedhee magaala keessaan ba'ee achitti nyaata nyaachisanii gashan. Takka turee lolli dhufeetu deebi'anii marsan. Amma gaa maal godhu ani maal godhu waaqayyo biraa dhufee waan gochuu danda'u qabu maal godhinaan jettaan yennaan akkas jedhu sagaleen waaqayyo
አሜን የነ ሙሴኒ ዱቢዋ ጋር ይወድበተ ቢሻና በሊረከተኒ ሙሴ ረቲ ደጋው ብለተን ሰብስራይ እንኩን ሰማ ራዲ ቸግረ ጀናና ከጀ ወንተ ተጎቱን ሲትማ ቦርዮ ወና ቦር ሀረገለገለ ከና ቦር ገለገለ ከና ግዱንት ዋቀዮ በልበለ ሰማሪያ ከና ረቲ ዲንጊ ጎዳይ ጀናና ገፈዳ ሲላ ነምኒ ዋቀዮ መሙ ፈዳና ከለበት ይዋንሳ ዋቀዮ ተሮዱበት ሆርሙላ ሳምታ ሰከት ዋቀዱበቱ ነንዱበት ሮባዬ ኡቱ ሂውማን ሪዝን ሚን አንዱበት ሪዝን ይወጡልን ኡጋን ማሰልቸው አማና ዋቀዮ ቦርካሰን ጎዳደነ ጀዴ እንጋኒ ዱቢን ዋቀዮ ዱጉ ዱጋዳ ያማና እንጋኒ ሞኖ ይሰዱበት ሶበላ እንጋኒ ሞ ታውለለንዳ ቦርታው እንደው ነምጭ ተቆ እንዲ ሞት ይጨሰና አርከሳ ቀበጅሩ ጀዳ እንዲ ሞት ይጨስ እስራኤል እንዲ ራይት አንዲ ሳደ ለምቶ ከማደለ ኢላሜ እሳይ እደና ወንተ ትከቱ ካናይ እንዳው ጅኖት ተተሸ ማደለ ዋቀዮ መስኮቲ ዋቃ የነበ መስኮቲ ጀጆጋን ፎዳው ጋር ወን ደብሊ ወዴት ዊንዶውስ ዋቀና መስኮቱ ተባየ ዋቀራ ገሪ በደለ ሞተው እንደው ማይ ጉድነስ ዋቀዮ ሰወንተ ለፈረጁ ታይ ለታ ሲሰዲ ቦርገናማ halkan kana ulle borgutu እንደው ሰበበ ሻከዮ ተቆባ የሮሳ አገባባ ኡቱንጂ ያሳይ ወደደኔ ከመዲ ፈጫም ነገር ፈነገር ኩብሻ ጀናን ንጅሮ ገባባ ከነ ጅዱት ጀሩ ሞትጅ ባየ ለምጭ ባየ አለ ኮንታው እንደው እንሞገሩ ከሰ እንዋቀዮ ጀለንታ ዋቀዮ በተረ ቦርታ እንዋቀዮ ጀለኑ ባናቡ ወንተ ተቆን ስትማይ ዋቀዮ ኡቱዋት ከነና ግን ስነጀሱ ቤላ ጉዳ ከነ ከሳ ዋቀዮ ሰባ ከነ ባሰ በልበለ ሰማሪያ ነቴ ብሩ ፈገርታ ጋሩሲ ወዮ አከስታይ እንላ ተማለ ኡቱኛ ትነፍታይ ናማወሽ ዋቀ ማሙከ ዲዊ ኡቱኛ ትነፍተማለ እኒ ዋቀዮ ጀለና ሆይ አሜን አተቆተቆ ባና ጀሪያቱ ዋቀዮ ነው የብሱና ሁላከ የነየም ሲሱ ሰንጀ ዋቀዮ ከሙሰና ናወቹ የየመኖ ሰና በርባ ሄየሞቲ ሰና በርባ አፕሩቫል ሳኒ በርባ ዋቀዮ ሰጀራ ወቹ ዳቤ ነሞን ዋቀዮ ረትርከቱ ጅራን ኦፊሳቲ ጎዳ እስኬሊን ዋቀዮ ቆፋል አክት ዋቀዮ ላሉ ቆፋል አክት ዋቀዮ ጀቱ ቆፋል አክት ዋቀዮ ላሉ ቆፋል አክት ዋቀዮ ቡቁሱ ቆፋል ከናቡ ማለለ ኢላመና ለና ዋቀዮ እን ከናንድሮና ትሉበቴ አራሰው ከናትሉበቴ አኮማ ከናንድሮን ዋቀዮ ጀለታይ እንኩን ሞይናን ዘኦሊኒዚንግ ሳቲ ሳጋባ በተሸከደታ ሳቲ ጋባ ቱክዱቲ ዲንቂ ዋቀዮ ገርቴ ኡቱቲኛ ዲን ሞፍታይ ከነ ቦዴ የነን ዱበቱ ኢዶሳ ዳዱ በሆዳን ቡታቶ ቢሳሌ ሙና በተው ኢዶሳ ዳዱ በሆዳ ቡታጎ አካጀ ዋቀዮ ከነ ቦዴ ዋቀዮ ዘ ቬሪ ኢንትረስቲንግ ስቶሪ ወንቲ ዋቀዮ ወሌላ ዋቀዮ ማቆሌላ ሰገሌ ካቆዌሳ ተቆተገስ ዋቶ ወዝልቱ አተቆተቆ ዋቀዮ ሜሴንጀሪ ነው ማበርባት ስምት ይራቀው አተቆተቆ ዋቀዮ ጅራቹ ነው ማበርባት ገላና ወዳና ሲሉ ዳፊ ዋቀዮ ማቆሌ ያወራሉ ቦታ አኒ ገላና ወዳና ሰከደረ ሙርቴሰ ሲማቆሌ ቢድሩ ከዋቀዮ ማታረካዳ አቃን ለከሰን ቢሻን ከሰፋ አቾላ ወዳ አመሰብጀ ሙርቴ ሂዩማን ኤሌመንት ተች አማ ሰከነ ማቱታ ዋንተ ቆዮመት ዋቀየና አሙማና ኤርገሞታ ፉራን ቦባሳ ሎቶታ ፉራን ቦባሳ ማቶለቃ ቀቡ ሻለቃ ቀቡ ፊሽካ ቀቡ ወጀቱን ዱበቱ አኒ ዋቀዮ ዲና ተከተለ ያዳለገ ሲሳይ ኢየሱስ ባባ አሞታ አማና ሁሉ ዱበቱ ኦፍ መቆት ዱበዳ ፊል ዋን ጎርመል ዲዶ ተነቦደ አልከን ጀሪ ቱቴሱ ባየነው ገረገል ገላማቱ ታይዳ ወደ ስለ ወንጀል ነጋሪ ወደ ስለ ነው አከብስ እንትበቃ አቆነው ብሉቱ ሲቆረጥ ካቴዋን ኦፊሳቲ ጋሰበረ ገዘ ለገሱ ጀረቲኒ ዱጋሰረ ገዘ ወደ እስራኤል ነጋር ባነራ ወደ ግብጽ ወደ ከቶታ ኑቲ ቀጠረ ወረት ብቴ ሞቲን እስራኤል ፍቺሲሱ በፈርዋንቴ ፍንደምናረ ሞቲን እስራኤል ዶላነነ ዋቀዮቹ ዶላረ ከመለ አገፈዳ ነሞኒ ቢሻንዶ ካምነ ዋቀዮ ክለን ሰራ ተቆስ አልተቆተቆ ዋጀነ ሲጥወቃደ ጆናምን ጅሩታ ዋቀዮ በነቲ ያለው ኖ የሮቶ ኮምፕሌክስ ኮከለ ነብረና
durii mootummaan darbii ajjeesise keessaa nama tokko tureera. Naqabanii na fuudhaniitu deemaa jiru. Makiinaa keessa na kaa'anii gara oofisii guddaa lafatti nageessaniitu deemaa jiru. Isaan immoo reediyoon haasawutti kaan jiran. Baay'aadatti ayyaadatti dubbateera. Reediyoon haasawutti kaan jiran. Ani reediyoo sana hin beekne isaan wangeela lamuudha yoo kominikeeshinii sana baran. Ennaanitu hin dubbatu waa dhaamsa dubbachaa jechuudha. Akkam goonu sana goonu kana goonu. Yaa Waaqayyoo koo eenyu wajjin haasa'aa jirru kun jedheera. Ofii dubbatan kun isa dhaabatan namni kun. Yaa Waaqayyoo koo waa'ee koo dubbachaa jiru eenyutti dubbachaa jiru maal yaa Waaqayyoo jedheera. Reediyoodhaan haasa'u isaan lafa sagalee hin barreedheera. Jennaan jedhan akkas kan jedhu sagalee dhagayechi keessaa jiran. Akka isaanii alagoota isaanii wajjin dubbachaa jiran ati mana wajjin dubbadhu naan jedheera. Sagalee dhuman makiinaa jiraa keessatti dhagayeera. Jennaan akkuma isaan alagaa qaban itti dubbachaa jiran na wajjin dubbadhu anuma sitti dubbadha naan Yesuus gooftaa nan deemeera dhaqee ol lixee fuula nama safartii irratti fara duran dhaqee dhaabadheen ani immoo akka ijoollee jedhan namichi innaan ati amma ijoollee xinnoo waxxaati akkasiiti. Amanuu amanan namni dhimma kennu garuu maaltu akka tasiif achi deemtee dubbattu sii fayyame afaan kee qabattee teessu naan jedhe namichi jedhan. እና አዲስ ኪዳን ሸፍት ነው ተባለም በእንዶ መጫው ሁሉ ሸፍት ነው ቦርሳ ከሳ ቀባለ አከሰው ሁዴ ገረብየ ለፋው ሁሉ ማለቃ መጫው ነው በርሲሳ ሰደሩ ባፈደ ነው እንጀሮ ታቆና የሮ ወዶም ሳ ነው ይሄ ጀና ማሊ ወንዱ ወደ ቤታ እና ገረብ ወደ ዓለም ሁሉ ይዱ ለቃቲ በርሲሳ ጩባ በርቶ ተቆቆዳ ጀለው አንተ ከናፈዱ በደንደ ማንተ ደረኝ ዲበስ ተወካለ የሮ ከነጀሩ Waaqayyo dinqii tokko hojjeteera. Namichi barcumarraa galagaleera. Akkasuma Waaqayyo loltoota qabu. Namichi barcumarraa kufee achi jala ciisee yeroo ilaalu anaan namicha waan godhu ilaaleera. Akka ol hin qabneef wanti falli qabu. Jennaan achi jala ciisee wucaa aawuto fiigi baqaanaan jedheera. Ani kanan barbaade miti nagaatti dhaqee wangeela dubbadheera. Waaqayyo ofii isaatii iyyuu sagalee qabu. Ofuma isaatii. Waaqayyo barbaade harka namaa dabda keenyaan kanan darbin jennaan wantuma hiyuutii konkolaataa jettantu qacciree dhaabata. Hiriyaan tokko yeroo tokko akkas jedhe na ajjeesuudhaaf warri paartii wayii magaalaa Naqamtee keessa tajaajilaan bare yeroo baay'eetu nu barbaadan inni ta'u waan tokko har'a osin argadhe naan jedhee. Yee jennaan har'a osin argadhe jennaan galan itti baqatu dhabeen ji'a qaamisa ji'a adii keessaati akkas sakaatatti tokko duballi ta'e akkas wanti natti dhufe natti tokko seete. Kakak boleh tiada jadi, amin. Ini macam ini, lama fadi kita tidak tahu sih. Kakak boleh macam ini. Egaman nak kerana bergaya nak kau tu nanggal. Waktu kata jodoh tu bisa di kau, isan kalau cuma kau segala dah bergaya sesu, segala dah kami bakasan. Ilame, waktu yang nak bergaul kaya, segala nu nagai itu nagai sedari nagai. Segala mereka ini seni sokkan. Kapasan segala mereka ini seni sokkan ni, mantu dia seni terpakai. Magala keessa alammo warra lamtiin qabetu jiraata. Warri lamtiin qabate bara sanaa baay'ee sabarraa fagaachuu qabu. Still isolation yookaan jiraatu akkasii dhukkubichi hin darba waan ta'eef kan dhibe. Innaa gaafa kanaa isaan immoo akka jedhu murteessan. Dhaggeeffadhaa magaala keessa beekni ta'e isaan bakkee jiru akka jedhu lameen na jenna. Yoo addana ta'e hin duuna jecha jalatti sana namatti tolti. Yoo as ta'e hin duuna. Asitti maatiin hojjeesaa inni qoqqoon hojjeesaa. Waan tokko waan nyaatu. Yenna magaalaa namni na jenna siin duunaadha. Maal jennaan jarri waan nyaattu hin qabdu ofumaatitti hojii duunaadha. Amma du'a keessaa miila kutanii ajjeessuuf morma kutanii ajjeesuu keessaa lachuu yoo garuu tokko filan dalaliitu akka goonu jennaan warra nyaata qabdu bira dannee warruma magaalaatti marsitu warra nyaata qabdu bira dannee du'uu keenya wayyaa kottaa danneetu gara warra Sooriyaa nan warra keenya bira maal qabu mooti dheeraadha. Hinduu na wajji achirraadha. Galgala mari'atanii jalatti yoo deemanii dhaqanii dubbii Waaqayyoo namni tokko iyyuu hin jiru. Maaltu ta'e yeroo sila qaqawweetti dhaga'ame kun jalqaba lolaati booddeen dhufaniiru hin banne jedhanii baqataniiru isaan. Achirraa waan isaan baqataniif jarri dhaqanii yoo dhabani ilaalanii dhaggeeffatanii dhabaniitu abshaala galatti kaampii isa jalqabaati ta'a. Hin nyaatan. Nyaataniitu kaampii isa jalqabaa keessaa nyaatanii achi booddee maal godhanii dhaqanii jedha dubbii Waaqayyoo dhaqanii dhoffatanii. That's good. Maaliif warri lamxii hin qabne booddee dhufa wajjin hirmaatan. Right?
egerti budani sila nabi ke rekisa nabi rekisa la amma ina do wala nanti ka wajini ma ta wanda yabi dakani do fatan amma mo kan bila mo falagat dakani amma dandanya tane mo boye saro fatan zena kajala kon buya sagale misra jolu banu hamma lafti bari utiyenna turre ina da babdara e utana da wani sauri ya sauka ne wani sirri halattari a dirge sauka ne ba ta hannu waaqayyo nuti beekama yomma wangaarii kanan labsinu ta'e badalanyoochin nonaallee nama yakka hojjete taanaa gochaadhanneetuu labsinaadhani axirii balbala mootitti dhiyaatanii itti mutamsina adda dhaabateetu heloo inni balbala eegu dubbata maal jennaan sokkaniiru nami tokko hin jiru nyaati hundi lafa guute dhaqanii mootitti nan akkati agartuu yawnutu magaala keessaa baanu nutti naannani magaala keessatti turbaa isaa dhugoon agartuu jira kana ammayyuu nama jira maaliif isinitti beekama waaqayyo diinatti dhageessise malee ante taraaraa wayyu dinneeyda ati yaagaadhaan maaliif tatti Zarubaabel dura yeroo jedhamu yoo yaadattanitti ta'e Zarubaabel hin dhageenye aqaa dubbisaadhaala Zarubaabel achirraa gaara sokkooti malee waaqayyo dhaqeen gaara kan si duraa kaasaa Zarubaabel dhaggeeffadhu yaa gaaraana Zarubaabel dura kayyite Zarubaabel tutuutti nimi waaqayyo dhaqee gaaratti dubbate ammas waaqayyo warra Israa'el tutuutti nimi dhaqee warra Sooriyaatti dubbate achi waan kaaseefi ilaameen naan amma waa jiran isteefii lammaffaa akkas godhe namni tokko silaa nama keessa namni yaada bishaataa qabu ni bumti akkas godhe eennan ila nama shanan tokko fillee jennaan akka isaan karaa isaan sokkan irra deeman ilaalamu akka jedhe carraan jara kanaa nu wajjin wal qixxee dhala isinitti nu waan isaan jedhe tokko nu wala dhalatti jirru haga buuduun wali deeme suni jennaa jarri arganii ajjeesanis hin jiru okay achittis jarrindu asittis jarrindu carraan keenya wal qixxeedha maal jennaan yoo isaan du'an nus hin du'u yoo isaan immoo jaras tokko ta'ee sagalee misiraachonu midhanii nyaata gara gadi baadhee yaaddatee booluu kanaan nama isaan miidhan jedhamnu nama du'atti dabarsee kennan jedhamnu haadha kana ilaalanii deebi'anii adu'a achi yoo isaan deebi'anii biyyi nagaa ta'e inni nyaata achi jarri dhattee achi deebite ilaameen waan tokkoyyuu sokkanii hojirroo biyya kana jiranii maal argitan karaa irratti kan nuti agarre uffata isaaniitiin lafa bubu'ee meeshaa isaan naasuudhaan duubii gadi harcaasan iyyuu daballee agarree jarri biyya kana jirtoonnaan achi deebi'anii nyaata sana nyaachuutti ba'a yeroo achi nyaata nyaachuutti ba'anii maaltu ta'e gaasiritti fakkaate namicha sila harka mootichaa qabee taa'uuni amma immoo mootiin hojii kan biraa kenneef tokko tokko waaqayyo akkas taatan lafa sanatti nama keessa akkatti waaqayyo hojjetu beeka namichi mootii kan biraa kenneef maal jennaan yeroo namoonni ol lixanii nyaata kana nyaatan ati bootanii qabii dhaabadhu oh my goodness silallee mootii wajjin ol lixuu tura ture naammaa ati yoo namoonni dhufanii kellaa kanaa diree qabii dhaabadhu balbala bani ol lamanii hasaawati amma qayaati kun nyaata bani namni yennaa siiticheetti namni maal jedha dubbii waaqayyo namicha sana kuffisanii lafatti rayaanii ajjeesanii namichi qaqansaa kanaan xumura garuu maaltu ta'e warri beelaan rakkina guddaa keessa ta'e nyaatan boru waaqayyo wanta gaarii godha ameen waan tokko gara keenyatti hin deebi'u diinni yeroo tokko tokko eebba keenya yookaan maatiidhaan eebbatti marsa yookaan maatii keessaa yookaan abbaa manaa haadha manaa ijoollee hojii qabee iddoo tokkotti diinni itti marsee kan keenya kan ta'e harkatti gashatee asirraan socho'u jechuu danda'a hin gadhiisu al tokko my goodness lolanis kan iddaara iddoodhaa gadi hin dhiifne wantuma qajeelaa argachuudha malan iddoo maleetti staak ta'e yeroo isaa uumamu sagalee waaqayyoo kane labsii waaqayyoo kane ergaa waaqayyoo biraa qabuu kane kan nama dhibu itti marfamee qabame asirratti maal jedha yeroo baay'ee ture beekisu jedha macaafa baay'een ilaale waan hin jiru yeroo hammamii kan ture wanti barreeffamee jiru yeroo baay'ee ture beekisu jedha beekni yeroo baay'ee turuusaa keessaan kan ka'e qabamanii rakkatanii kana laala saba qabuuti magaalaa isaanii marfame kan eenyu kan isaanii diinatutti marse achi keessaa ba'an malee risoorsiin mana keessaa dhumeera akka isaan gadi baaneef diinni balbalarra dhaabateera akka rukutuu hin dandeenye humna hin qaban
humna ishee qaban daa'uun utuu beelli dheerachaa jiruu dadhabaniiru. Kanaaf Waaqayyo maal godhee gaafa isaan abdii kutatan ilaamennaan ennaan an boru hojii hojjechuufan jedhaati qophaa'ee. Ameen. Jireenya keenya keessatti al tokko gaafa dukkanaa'eera amma inni itti marsee wanti amma qabame biran darbamu jedhamu Waaqayyo sa'aatiitti murteesseera taanaan kan nama dhibu utuu namni arginu wantoonni sun iddoo gadhiisu. Kanaafuu abdii kutan amantii mamu sagalee Waaqayyoo irraan jal'annu al tokko Waaqayyotu jedhee moo ana akkasitti fudhate moo nama natti dubbata. Kana ta'e mootichi ilaamennaan raajichi isaan natti dubbate dubbiin isaa sirrii miti waan ta'eef ajjeefamuu qaba. Maaliif kanaan dura isatu mootii kana irratti raajii dubbate maal jedhee lolli dhufaa jira dhaqii lafa akkasii taa'e kan naan jedhe isaa inni mootii kana gidduutti raajii dubbachaa ture. Kanaafuu maal ta'ee namicha kana kan dubbii keessa nagalchee jedhetti ga'e. Waaqayyo jireenya keenyaaf boru qaba. Waaqayyo jireenya keenyaaf boru qaba. Ilaamee faarfannaa tokko kam jedha durii na duritu hin taane yeroo asitti baay'eetu faarfannee hin beeku. Akka dhiyeetti na fuudhu kanaa'uun ifa. Ameen. Akka dhiyeetti no. Akka magaalaan marfamtetti, akka eebbi qabametti, akka lolli namatti marsetti, akka jireenyi dhibboon guutametti, akka wanti gaaffii ta'e gaaffiidhaan jiraatetti mana Waaqayyoo keessatti nafamu. Waaqayyo waggaan 70 gaafa dhumuu biyya garbummaa kana keessaa baatu saba Israa'el. Waggaan 70 gaafa dhumeen ta'e. Waaqayyo guyyaa murteessee sa'aatii kaa'e. Diinni garuu kan arguu hin danda'u. Waan kana nagarreefi mootonni sun achi keessaa wanti isaan alaa dubbatan maal jedhu lolluun rukutuun nurra hin jiru ajjeesuun dhukaasatti banuu nurra hin jiru maal goonee beelaan fidu. Istiraatejii lola isaanii maal jennaan gadi baanaa hin ajjeefnaa achi keessa taanaa teenyaan beelaan dhumu. Waaqayyo garuu isa isaan lafarraa hojjetamanii waaqarraatii loltoota ofii isaatii qopheessee dhimma ofii isaatii hojjetee yeroo ofii isaatiitti dhaqee diinarratti lolatti banee eebba gadhiisisee saba isaa ceesise. Har'as Waaqayyo akkuma kana godha. Garaagarummaan duraaf amma gidduu jiru Waaqayyo bira. Waaqayyo wanta diinni kaabcha godhee qabate yookaan immoo diinni iddoo maleetti nama qaba. Ilaamee iddoo maleetti Daawitiin gaafa tokko qofaatti qabatan amma dubbadhe yookaan gareedhaan ta'a yookaan maatii guutuu ta'a yookaan cheechii ta'a yookaan biyya ta'a. Daawitiin magaalaa Qeyiilaa jedhamtu keessatti kan itti marsaniitu ilaamennaan yennaan addana keessaa karaa ba'uu qabu. Karaa ba'uu qabu magaalaa balballi ishee cufamte keessa lixeera dhannee Daawitiin ajjeefna jedhan. Jennaan Daawit akkas jedhee Waaqayyoon kadhate. Yaa Waaqayyo annamoo magaalaa marfamte keessa hin jira. Diinonni koo natti marsaniiru. Opportunitiin as keessaa ba'uu kooti ofii kooti yeroo ilaalu hin jiru. Al tokko ofii keenya haalota keessaan baane kan nutti fakkaatu kuma qabu. Ani ba'uu hin danda'u amma jaarsoliin biyya kanaa dabarsanii na kennu diina kanatti. Eeyyesi kennu jedhee Waaqa. Iddoo sana baay'ee na danda'e. Insi kennu jedhe. Maal godhu jennaan akka gootu jennaan lafa arguu dandeessutti baqadhu jedhee. Mala Waaqayyo kennu yookaan immoo daandii Waaqayyo tokko. Yeroo tokko immoo Daawit akka jedhee magaalaa diinaan marfamte gidduutti araara sanaaf baay'ise. Yeroo tokko immoo masaraa diinni natti ijaare kanaa humna Waaqayyootiin irra utaalee ba'a. Ilaala yeroo baay'ee diinonni qofaatti nama qabachuu barbaadu, maatiidhaan nama qabachuu barbaadu, ayisoleetti nama gochuu barbaada, qofaatti qabee cuuphee rakkisee dadhabsiisee jireenya namaa eebba namaa nyaachuu barbaada. Yesuus harkas gooftaa. Namni Waaqayyo asitti maal jedhee akka jedhametti ta'a Waaqayyo bor kana godhaa. Gara keenya kan dhufu obboleettota warri har'a haalonni isin jirtan waan diinaan marfame isinitti fakkaatu Waaqayyo inni jiraatan har'as humni isaa isuma. Ilaa yeroo hundaa kiristiyaana irratti lolan baay'ee. Waanuma tokko wanta waan kan biraa gooneef lolamne. Cubbuudhaaf lolamnettanii yaadina. Kiristiyaanummaatti dadhabne kanaaf lolamnettanii yaadina. Isa qofa miti. Yeroo hundaa ijoollee Waaqayyo loluudhaaf har'a miti gaafa Waaqarraa gadi darbatame isa kanaaf gadhiifame. Jireenyi keessa lola adda addaa keessa kan balballi kan cufame eebbi kan qabame kan diinni itti marsee qabu. Yeroo tokko
hiriyaan koo tokko akkas jedhe ilaameen na dhee jennaan ani na rakkadhe maal rakkatennaan baay'ee na gaddisiise jechisa jennaan eebba koo tokko argadhee bira ga'eera jedhu fakkeenya sittani mali yoo baaddiidhaan dhufe ta'e eebbi koo jedhe yennaan baaddii keessaan kun dhufadhee dhaqee bira koo baaddiin duwwaa ta'a baay'ee gaddiyaase kun eebba kooti balbalannaa baname dheeroon bira ga'uun cufamaa nan rakkadhe yeroo dhaqee waa akka koo keessa galeera jedhu immoo achiin na baay'e Yaaqoob akkasitti loleni burqaa isaan jalqaba qotan dhaqee nuuchi isa isaan lammaffaa qotan dhaqee nuuchi immaaju kanuma isaanii argachuudhaaf si'a sadaffaa dhaqanii qotuu dirqatu kanuma isaanii kan ta'e isaanii kan isaan of hin qaban lolli diinaa akka diiniin hojjetu dhumatu waa tokko gochuu qaba tokko waaqayyo irratti akka hin dubbanne of eeggachuu akkama namni kuni waaqayyo tuma maskootii waaqarraa banee iyyuu ta'a waaqayyo maskootii waaqarraa banee wanti taane iyyuu rakkino tokko waaqayyo maskootii waaqarraa banee ammannaa waaqayyo nama dala jiru irratti maskootii waaqaan bana kana fedhee waan tokko wanti hin taane wanti waaqayyo godha jedhee gochuu kan isa dadhabsiisu tasa jireenya amma jiraattanitti waaqayyo siin godha yookaan isin godhadhee kan isin godhamina yoo jiraattanii waan tokko isinitti hin hafe miti yookiin guyyaa eegu wanti waaqayyo nan godha jedhee hafuu hin danda'u tasanu yeroo darbee tokko dubbadheera gara Dabub Itoophiyaatti cheerchii lafa nuu kennanii buleessa tokko dubbadheera baay'atanii lafa nuu kennanii erga nuti jaarsi jalqabne booddee namoonni dhaqanii gubboo kennanii nurraa fudhachiisanii fudhatanii biillikii kan biraa irratti ijaaranii dhuguma immoo gaafa jalqabnu waaqayyotti dubbateera imagine al tokko tokko you never guess that waaqayyo namatti dubbatee ijaaruu qabanii diinni ga'ee looluu danda'a eeyyee danda'u waa lamaaf ta'a tokko ulfinni waaqa caalaatti akka mul'atu lammaffaa hin dhaabannaaf hin dhaabannu keenya ilaalu sadaffaa warra diinaa immoo illee ishee dadhabsiisuudha Yaaqoobiin badee laafaan guyyaa meeqaffaatti dhaga'eedha guyyaa sadaffaatti dhaga'eedha guyyaa sadi karaa deemsisuu barbaade waaqa ameen dadhabsiisuu barbaadanii yaadii isaa guddisiisu obboleessi kun maal jedhee erga fudhannee jaarsa jalqabne nurraa fudhatanii mana irratti ijaaranii hundi keenya dalgalutti galee wanti waaqayyo dubbate gortaa jedhee hin ta'inina rakkinaan qaba yeroo fudhata malee lafa yennaa akkas ta'ee lafa fudhatanii ijaaranii bakka wal gaafachuutti gaale sila adaraa keessatti adaraa isinitti hima namoota tajaajiltoota kisaaraa keessa buusina waliin lolina amma maal jechuutti kaa'anii maal jechuun miti obbo abaluu tajaajilaa sirrii miti gaafa sana waaqayyo iddoo kana kennee dhalee dubbanne mamuutti kaa'anii utuma mamanii maal ta'e mana irratti ijaaranii lafti fudhatamee waggaa torba ga'e zeen kana booddee yaa rabbi nama gargaara tajaajilaan sun akka inni ta'e wanta waaqayyo isatti bee dubbatu maaliif inni jalqaba dubbate rakkina keessa bu'e maaliif attam nama rakkisa waggaa torba booddee xalaan tokko dhufe Iyesuus barbaraan gooftaa akka itti bara sana gammadee irraanfatee waggaa torba booddee dubbiin tokko ka'e maal jennaan bara sana korraapshiniin adda addaa hojjetame lafa jeechii kenname bilaan isaa kan jeechitti jedhamu akkamittiin namni kan biraan mana irratti ijaare ameen haala abbaa kootii akkamitti nyaatta gatii humna qabuun irraa fudhatta akkamitti nyaatta gatii korraapshiniidha gatii buqqoo namni jallaan tokko waa mallatteessu akkamitti isa waaqayyo nuuf kenne dhaabna waggaa torba gaaffii gaafatan kana booddee achi dhufanii kotta maal lafa keessa isiniidha maal manni irratti ijaarameera maal godha akkas taa'e mana achirra jiru kisaaraa isaaniitiin irraa jiiganii fitu achi hoo hundee isin dura dhaabdan deebisanii iddootti kan deebisu horii kaffalu kana booddee waggaa torba guutuu piroojeektii isin hojjettan waan karaa irratti danqanii fi hamma kana dabamuu hamma kana hojjetu Iyesuus bara baraan gooftaa wanta isaa jedhe beektu dubartittii lafa ishee irraa fudhatame tokko kaasaan waggaa torbaa lafa ishee piroodaaktiin keenya kaffalamuuf piroodaaktiin waggaa torbaa lafa sanarraan nyaata kaffalamuuf hin deebi'aa fi maaliif wanti waaqayyo dubbatee hin ta'a bor waaqayyo wanta gaarii qaba har'a iddoo isinitti kan isinitti tolle jirtu dhuguma isinitti mannojii kan isinitti hin tolle hojiiyyuu kan hin qabne jireenyi kan isinitti hin tolle gaaffii gara si garanaa kan dhufe maali yaa waaqayyo fuula waaqa jiraataatti waaqayyo jireenya keessanii bor wanta gaarii qaba utuu akkas hin ta'u ta'e eenyutu wangeela qabatee jiraata ameen ameen yaadaan si qabeetu akeekaan si waami
dogoggora sei wanulla chifan nube safarebe murtesebe mana kenya be teso kenya be dandeti kenya be dandabi kenya be isadubbate bakkango jajjamo ማደላ ተግቼ ይሰራለው እትጅብሴ ጀባደሮ ጀዳ ማርቆቹ ኦላዶ ማለት ነው ተከዲስ ሶቢ አገር ነው ተባ ኤባ ጆ ማለት ነው ዳንኤል ካስተ ብሎቶ በሲተን ዳንኤል ነው ዋቀዮ ላሜያ ዳንኤል ዋቀዮ ካስጎሌ አከምጎ ጋፋት ገለው ደብፍቴ አረገ በዳ ተሮካ ተሳተ ከትል ቢዋቆ ትልበት ዳንኤል ጋፋት ገለው ደብፍቴ በቲትና ገደልቴ ሁላቆ ዋቀዮ በርባደቴ ከረቹ ጀርባዴ ዋቀዮ ደቢጋው ዘነገደ አከለ ዳንኤል ከሰ ዮም ከነ ደቢጋው ዘነገደ ማንታየና ደቢ ዋቀዮ ዲን ዋዲሩ ሎልት ከራለ it happens it happens ዋቀዮ ስለትሉበቴ ዋቀዮ ከደቢ ሰው ማፉራ ከሰን ከሰት የነበተኝ ሎልት ከይ ኢሶከ ኢስንቱ ለቀሮ ለምት ይሰዋቀ ለማፋ ከሰት ካው ኢስንቱ ለቀም ዋቀዮ አባኖጂ ሰና እን ሚካኤል የርገራ እርገሞታ አንገፈ የርገሞታ እርገ አቺቲ ጆገል ሰቀቤት ወጭ ገዲስ ሲሰየ ሐረስ ዋቀዮ ኮገለወ ዋቀዮ ተብሊን ጉለትና ዋቀዮ ረትማሚ ጉለትና ከሱመቲ ጃላለ ቦፍታ ከነሲት ዱቢ ዋቀዮ ረትማሚ ጉለትና ረክና ተቆቆ ሐረዮን ታከተ ቦርታ ወንቲ አሁን ወንቲ ጀለቱ ዋቀዮ ከበረሳ ከጃላለ ሳት ከነነ ዱበቴ ኡቱን ተይቶኮ ከነፉ አመኑ ደደቡ ተረክነብ አመንቲሙ ተረክነብ ዋቀዮ ጀለ ለዋቀዮ ጀለ አበቹ ደደቡ ተረክነብ ኢየሱስ በረባን ጎፍታ ነሞኒ ዋቀዮ ለፈውና ለፈዋን ጀለ ከሰተቱ ከዛ ከደ አጋ ከጀለ ዋቀይ ማንጀረና ቦለ ጀለ ወላ ቦታ ማቱጋ ቢሻንትሩ ፈይቡ ኦኬት ፎርሙላ ካሚንታ ይራመዱ በዱና ማንገፍታ ሲተን ፍሎ ዋቀዮ ቦለ ቦታ ሆሪ ከኛዋን ለምን ሹሁም ነለምን ኢትለበቴ ቦለ ቦታ ተታከማተው ቦካቱ ቢሻንቱ አከቢት አከት ቢሻንቱ ቱላላ ኤና ዱመሰስ ነገርተ ክለሰስ እንዴ አቺዮ ቦካን ስሎ ማቱታ ዋቀዮ ገሩ ቦለ ሲቆተን ከና ቢሻኒ ሙዴ ሆሪ ከሰን ጋሎን ከሰን ሲልጁንዱ እነ በረበራን ጎፍታ ነሞኛ ምንቲ ከመነ ጋር ቦለ ቆተ ጎፍታ ኢየሱስ አከተ ኢላሜና ለና ጋኒ ዱዋቃ ቦለከዛ እርሳ አከተ ጋኒ ቦልት ከቤለ ማደነ ንዋቆ ጀሌ እስገሩ ሀበ ታውት ጅራ ወጥዋቆ በተንታቲ ጋን ወጥ ከበለ አከማንተው አሜን በዋዝልት ናምኖቲ ኡቱዋንቶ ኮልክ ኡቱዋ ዘይት ምን ከዛ ከጀው ደልከበ ኡቱማ ወርዋቀዮ ከነጎላ አማቲ ሲኛታ ጆሌ ከሲኛቱ ይዳባባቱ ማልወድሬ ታቂ ጆኮቴ ይባል አቢት ያጎውማ አመንቲ ጎውማ በለንቶ መንደረ ከሰለንተ አለበሉ ወኮቴ ነው ይሳ አለበሉ ወኮቴ ነው ይሳ አለበሉ ከነና ጎላ ማልወድ ይምደት ደለብን ጫው ዮካና ዋቀው ተቆቶ ወልትካውልና ደረ ተደምበ አጤና ሸው ወልትካው ደየቱ አቺቦዴ ኢማጂን ዋቀዮ ሀቦሙ ደንደሙኒ ረከና ወጥፍዳ ዱቢ ዋቀዮ ለጋው ደንደሙኒ እጀቹን ወለደርሲሳ ሲቀቹን ወለደርሲሳ አቺቦዴ ወልትቲላኒ ማጀለ አቴና ጋኑ ከነገሳ ብዙ ይደቃ ማጀተ ሙደት ሸቾበ ሆዲ ሰከነ ሙደት ሰከነትና እኒ ወራወራ አሉታ ዋቀዮ እንጂ ፍጀከኝ ባባ እሸርም ቾበ ሆዲ ቆዳ ሰነመት ብዙ ከነ ሙደ ማጀዳና ወደሳ ይደርከና ሀ ዋቀዮ ንጅራታ ማናዱዋ ነማን ንጉ ቆዳዱዋ እንዳ ዘይቲዳሙ ጅሬን የደብ ከቡት ነው ነገሩ እንጅራታን አከን የለት ካንተው ዱብን ዋቀዮ ኢትስጎሉ ፓስ አከዋቀዮ የሰንቲ ቦታ እንደ በረበራን ጎፍታ ዱብን ሰማተ ቤቱ ሐማን ንኩታል ኦኬ ሐማን ወገለ ሁዳን ነምቺን ተቆማደለ ሰመሰረበት ላሜና እና ኡቱዋቀዮ ገረጀ ቢና ማውሽ ኡቱሞ ዋቀዮ መስኮቲ ዋቃ ወንታይ ዋቀዮ ወንተ ጀለቆቹላ አመንጂማ ሁነጋ አብጂቃ ኢሬቃ ኦፖሎ ተቆስልቲኑ ነምኒ ላሜከር ቢዋቀዮ ያ እስራኤል አትገመኝ ነው ያ እስራኤል አትገመኝ ሙሴ ተቀየረ ማጀናን ሳብኛ ካገዲ ለዋረድ ወትገመኝ ምን ወስም ከሩ መዲና
Amen. Anggap tu berpada. Itu makan jijir tu, makan apa bermalat jijir. Ulah wakai, lepas ni cuma kerja je. I'm happy with it. You nak aku dah kini lagi aku senang gaman. I don't care. You ala kini jelas senang gaman. You mana wanta bela. I am happy all the day. Lagi nak aku. Whatever it comes. Mali bang kalau dia Israel, lama Israel dengan ati gaman. Macamna wakayo isa everything fulfilled. Sigodu sabnya kage tinjiru ya Israel ati gaman je. Matuta. Wakayo boruan tagari sigora jenna boruan tagari goda. Baragara sigora jenna numalwa. Baragara goda. Karena pada wakayo karan. Maksudnya ko wakayo boruan tagari goda. Akas je. Wakayo tu sero mama bogona jadi toko kesati. Mana Abraham Sarah le. Gama wakayo ka. Gama wakayo ke tu. Akas je. Abraham. Guyan wakayo pisas nabi chise kaya. Guyyan Waaqayyo sana dachiise haa ga'u. Guyyaan Waaqayyo sana dachiise ga'eeraan maal jennaan amma guyyaa murtaa'aa sitti bu'uudha. Isa kanaan dura oh my goodness jibala batiyaa jedhanii Waaqayyo akkasii ta'a akkas godha Waaqayyo jiran jenna amma immoo jennaan kalandeerii isaanitti mana erga Waaqayyo kalandeerii isaanitti taa'e kalandeerii isaanitti mana erga Waaqayyo akkam jennaan bara gadi yeroo akkasiitti haati manaa kee mucaa godhattee oh my goodness taa'ee wanta tokko yaada. Mujanja segala kagara kaya turtu wakai tu ayah ni. Iza tadi bagi proses. Nama ni kan boleh wakai kan amal bola. Yero itu masuk aku jia segar. Mujanja kaya tu berarti jion ni terwala mani. Elanen nan barak yero kasih matuta ada sarane mujawa terenti. Saran boleh kaya sama boleh. Ikon ni. Dua nama kau cakap. Lupa mak kolej ni na wakai yo kolej lagi mujawa tadi kolej ni mana sih? Inna sheniba barishe sokera mak jadi kolej ni. Jenara kade ilamen na mali kolej kesa komat tere. Inna ni bosila sal finjirat noshe amana mubal sila tabu jirat nang kol bayar kamu aku nani sih anon ko palle. No saya ko. Ya, ergawa ko jara ada lagi sini. Diri nani awalnya tunani nu atau ketoko nani kawalnya dari betul jeratan. Isu asal jalan kita malu kita terus. Isu ergawa wakai orang dia. Isu ergawa wakai orang dia sebab itu ada lagi sila suko ini inkol beri no. Ramai sarana kol pun dia tak is. Anak masa tu bawa tasi cepau, isa tu bawa tasi nadamu, ergawa kayo kaba, mucai mabla ketiwa ta, guyan wa kayo benai, guyan wa kayo hal. Nama bayi kafi kau, nama bayi wa kayo berarti time traveling ke yom jadi wa kayo kafi kau. Au pula wa kayo rasa wa kayo wali karan, guyan wa kayo hal. Time traveling wa kayo mondar. Ilame. Asjirannya lebih jangan leroy tu, wajah kan kisah takdirnya. Time table wakayo, jangan terbayar. Amin. Time table wakayo, akasau wakayo, saat wakayo, kalender wakayo, plan wakayo, jero wakayo, tiga tuan terbayar tu time. Tayar. Jirannya agar. Wakayo ni jiratanya akan semua hari nama bici. Kami tuas, ani bor Samaria rati ekor budak anggalah, ronjeru. Akan makan insomiti. Amin. Sinjes saya nadere insomiti. Sinbudu saya nadere insomiti. Sinbul saya nadere insomiti. Wa ayo bor wantagari kaba. Amin. Orkani wa ayo kar. Yesus berbarang bofta. Wa ayo bor wantagari.